Ijoollee keenya guyyaa har'aati warra artiistii Caalaa Bultumee guyyaa kaleessaa lubbuu ofii balleessuuf haggaamii ofirratti gootee turtus lubbuun ishee ooleeraa jedhameen maaltu ta'e kan jedhu gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun gadaatu bakka jira malee abbootiin gadaa bakka hin jirtu. Abbootii gadaa siyaasa fi gadaa walitti laaqantu jiru kan mirgaa fi dirqama akkasumas gadaa fi siyaasa addaan baasnee hin beeknetu jira. Abbaan gadaa fi dabballee mootummaa wal addaa jiran abbaan gadaa Tuulamaa abbaa gadaa Goobanaa Olaa gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenyaa xumuraatiin waraanni Iraan dhaabbilee sarara daandii xayyaaraa Afrikaa hubaa jiru jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaa namnagaa daawwata biiftuu miidiyaa oduu guyyaarraa qabanii dhufneen dhufaara turan affeerraa keenya. Oduu keenyaa jalqabaatiin haati warraa artiistii beekamaa qabsoo Oromoo artiistii Caalaa Bultumee guyyaa kaleessaa lubbuu ishee dabarsuuf yaalii gootee kan turtu ta'us yeroo ammaa kanatti lubbuu ishee oolchuun danda'ameera. Artiistii Caalaa Bultumee keessumaa sirna wayyaanee eddaan buqqisuu fi diddaa maastar pilaanii Finfinnee keessatti gama weelluutiin shoora leencaa baachaa kan turee fi uummata biratti baay'ee kan jaalatamudha. Oduun nu qaqqabe akka agarsiisutti haati warraa artiistichaa yaalii kana duraaf fuula feesbuukii ishee irratti barreeffama yaaddoo guddaa uume tokko maxxansitee turte. Isheenis barreeffama ishee kanaan ijoollee koo dhiifama naaf godhaa guyyichi akkas gabaabbateen seene baqqaanan dadhabee hin dandeenye hin darbaseen obsaa ture garuu wanti darbu hin jiru dhiifama melbaa koo akka ati jabaa taate nan beeka. Waaqayyo warra hamaatti dabarsee akkasii hin kennine abdiin qaba. Nama tokkoyyuu hin amaninaa obboleessa kee harka gadi hin dhiisin dhiifama isaarraa kan obsuun dadhabee miira gaddaa fi dhiphina ishee ibsattee turte. Erga barreeffama kana keessee booda konkolaataa ishee kaafattee manaa baatee kan turte yoo ta'u maatii fi firoottan ishee gargaarsa teekinooloojii ammayyaa GPS itti fayyadamuun bakka isheen jirtu hordofanii akka argatanii fi kanaanis lubbuun ishee ooluu akka danda'e gabaafameera. Waggoottan as dhiyoo keessa hawaasa keenya keessatti namoonni bebbeekamoo fi miseensonni maatii isaanii lubbuu ofii dabarsuun oduu irraa deddeebiin dhagahamaa jiruu fi yaaddoo guddaa uumaa dhufeera. Keessumaa haadholiin warraa namoota bebbeekamoo kanneen akka haadha warraa artiist Andu'aalam Gosaa moodeel Qananii Addunyaa ji'uma darbe kana keessa lubbuu ishee kan dabarsite tiiktookar Boonii Jaakoo fi dhimmi kun abbootiin warraa hangama haadholii warraa isaanii hordofuu kunuunsuu akkasumas miira fi dhiphina keessa jiran hubachuu irratti hanqinni guddaan akka jiru kan agarsiisudha jedhameera. Oduu keenya itti aanuun abbaan gadaa Goobanaa Olaa yeroo baalli dabarsanii fi kakuu muddamaa kennuuf deemanitti dhaamsa onnee irraa ba'ee fi ergaa cimaa qabu dabarsaniiru. Dhaamsi isaanii kun keessumaa abbootii gadaa osoo sirnaa fi seera gadaa hin eegin maqaa abbaa gadaa fi haadholii siinqee jedhuun mootummaan fuudhee olii gadi hin deemuuf ergaa dammaqiinsaa guddaa kan dabarsudha jedhame. Abbaan gadaa Goobanaa Olaa dhaamsa isaanii yeroo jalqaban qe'een kiyya manca'uus harka kennadhee gadaa hin lakkifne jechuun ejjennoo isaanii agarsiisaniiru. Dabalataanis abbootiin gadaa siyaasa fi gadaa walitti laaquurraa of qusachuu akka qaban gaafataniiru. Erga baalli dabarsanii booda Ayyuuba lammaffaa kan ta'an kan himan abbaan gadaa Goobanaa Olaa akka hayyuuttis bulchiinsa sirna gadaa kanaaf gumaacha akka itti fufan addeessaniiru. Keessumaa gamtaan abbootii gadaa akka jabaatu dhimma itti jiran irratti yoo kun qindaa'ee jabaate malee gadaan Oromoo kun fuulduratti hin deemu dhaabbatee hafaa jedhaniiru. Bakka addunyaan itti nu eegdutti hin argamnu qindoomni hayyuus jiraachuun dirqama jedhaniiru. Adeemsa bulchiinsa gadaa yeroo ammaa irratti yaaddoo qaban kan ibsan abbaan gadaa namni abbaa gadaa ta'aa jiru madaallii sirnichaa kan hin guunnedha jedhaniiru. Haala kanaanis yaaddoo isaanii akkas jechuun xumuraniiru. Gadaatu bakka jira malee abbootiin gadaa bakka hin jirtu abbootii gadaa siyaasa fi gadaa walitti laaqantu jiru jedhaniiru. Kan mirgaa fi dirqama gadaa akkasumas gadaa fi siyaasa addaan hin baafatee hin beeknetu jira. Abbootiin gadaa jechuun dhimmi kun fuulduratti akka sirratus dhaamaniiru jedhame. Oduu keenya xumuraatiin waraanni Iraan dhaabbilee sarara daandii xiyyaara Afrikaa hubaa jira jedhame. Baha giddu galeessa Iraanitti waraanni taasifamaa jiru gatii boba'aa xayyaaraa garmalee dabaluun hanqina direesiiwwan Afrikaa mudate caalatti hammeessuun dhaabbileen kun geejjiba sarara balali'aa isaanii akka irra deebi'anii qindeessan dirqisiisaa jira jedhame. Kun ammoo tasgabbiidha tajaajila balalii xayyaaraa ardichaa irratti yaaddoo haaraa uumeeraas jedhame.
Waldaan sarara daandii xayyaaraa Afrikaa akka jedhutti raafamni kun sararawwan daandii xayyaara boba'aa xayyaara calalamee kan biyya alaarraa galu irratti hirkattummaa guddaa qaban saaxiluun dhiphina diinagdee addunyaatiif akka saaxilamanis taasiseera jedhe. Ragaa waldaa sarara daandii xayyaaraa Afrikaa irraa argameen waraana Iraan durayyuu sararawwan daandii xayyaara Afrikaa gatii boba'aa xayyaaraa giddu galeessa addunyaa irraa dhibbantaa 17 caalaa kaffalaa turaniiru jedhame. Dhiibbaan gatii haaraa uumame kun bu'aa indastirichaa durayyuu gad aanaa ture caalatti dhiphisaa jira jedhame. Barreessaan federaalaa waldaa sarara daandii xayyaaraa Afrikaa Abdiraamee Beertaa dhaabbata tamsaasa oduu Associated Pressiif akka himanitti dhiibbaan kun baay'ee ulfaataa fi miseensonni keenya kan hin eegnedha jedhanii gatiin boba'aa baasii sochii sararawwan xayyaara keessaa dhibbantaa 30 hanga 40 kan fudhatudha jechuun dubbataniiru jedhame.